Okay, life is ra. Akkam jirtanii wayyaadha nageenyi keessanaa dhaqqabu. Daqiiqaa 15 durseen dhufee jedhee sababa interview qabuu fi yeroo gabaabaa keessatti gabaabsee dubbadhee jira. Hopefully wanni kun post godha hin agartan jedhee yaada qaba. Hayyee qabxii an irraa dubbadhu qabxii haga 4-5 takka. Inni guddicha kan irraa haasahu waa'ee amma irra jiru irratti community wajjin akkamitti akka dalagaa jirru isin akka maal godhuu qabdanii yeroo baay'ee miidiyaa irratti akka namni baay'een na gaafataa jirtanii inni argee jedha. Barreeffama keessanis ammas argee jira. Sanirraallee komantiin hin godha. Maal isin godhuu qabdanii ollaan maal godhaa jira. Hopefully education kan jedhu waan barbaannu community adda addaa maal godhuu qabaa waldaan dargaggoota maal godhuu qabaa waa'ee xiqqoo jawaar irratti akkasumas immoo mootummaan addunyaa maal godhaa akka jiru jedhu kanarratti isinitti dubbadhee jedha jechuudha. Na uffachaa maa hojjettanii interview daqiiqaa 15 booda interview waan qabuu fi qara sa'a 8tti dhufa isiniin jedhe sa'a naaf hin mijoofne kanaaf amma dursee dhufee jedhu jechuudha. Viidiyoon kun waan post ta'uu fi Facebook irratti boodallee share godhuu dandeettanii ammallee namni yoo baay'ee dhufuu baate rakkoon qabu akkasiin na hubadhaa. Duraan durseetiin warroota ani akka bulchiinsa dhaaba ollaa irratti dalaguu ni beektan namni baay'een natti fakkaata. Ollaan ollaa.org ollaa institutional garee adda addaa qaba. Garee san keessaa gareen an deemuun garee advocacy fi waa'ee mirga namaa kanarratti daadas departamentii kiyyaa kan yeroo baay'ee namni keenya ittiin na beeku ittiin na beektanii waa'ee sanarraa waa'ee isa focus godhee sanarraa dubbadha jechuudha. Waa'ee dargaggoota irraa, waa'ee dubartii irraa, waa'ee barumsa irraa departamentii biraatu jira nama biraatu head godhee jira. Maaf kana kaasinitti fakkaate otoo rakkoon guddaan kun ka'u jiruun itti fufti. Tokko du'u jiruun itti waan fuftuu fi ijoollee keessan akka itti hirmaachistanii fi hiriyoota keessan akka itti hirmaachistanii fi isinillee akka bu'aa argattanii fi kanaaf isinitti meen jedha. Rakkoon guddaan Oromoo inni guddaan institution qabaachuu dhabuu kenna. Institution jechuun dirree jechuudha. Waltajjii dargaggoon keenya itti dhuftee beekumsa jaraa irratti mul'istu. Yookaan ammoo beekumsa jalaa bakka irraa argattu waan akkasii dhabuu keenya. Exactly ollaa jechuun sani achitti dargaggoo keenya galanni kan rabbiitii nama baay'eetu achi keessatti hirmaataa jira. Software adda addaa develop godhaa jiranii, Oromoo directory uumaa jiranii. Dargaggoonni kun akkasumas ammoo ufumaa jiraati addunyaa kanarraa from India to Australia to Africa and America kaabaa kibbaa taniin achitti argetti achirratti hirmaadhaa jedhee isin gorsa jechuudha. Amma inni guddaan ani as bahee jedhee fi namni baay'inni keessanii waa'ee advocacy irratti akka dalagaa jiru, akka dalagaa ture, akkasiin qunname, akkasiin qunnamtanii namoonni baay'inni keessan ammoo naa bilbiltanii akka na dhabdan. Naaf barreessanii akkasiin jalaa cal'isee hin agartanii. Warra saniif dhaamsi kiyyaa wanni isin dubbachuu feetanii waa'ee miidiyaa yoo ta'e akka dubbiin tokko miidiyaa isin yaada qabdu barbaadde I think Kadiroo nama akka Yaayaa nama dhaabbilee adda addaa kanneen itti ergaa jira waa'ee miidiyaa irratti jechuudha. Maaliif isin sitti fakkaate akka isin jalaa turuun barbaadu. Ani humna kiyyaa ol waan hin goone kijibuun barbaadu akka nam tokko isii galee ani fookasiin kiyyaa exclusively mainly luka lama qabaataniif muka lama koranii jedhan. I'm focusing irratti amma ciinaa jiru waa'ee diplomacy, advocacy, laabii sagalee uummata Oromoodhaa fi uummata adii kan irratti ta'udha. That's my number one priority. Irratti akkamiin jawaarii walitti hidhataa, akkamiin du'itamaa walitti hidhataa, of course information kun naaf barbaachisaadha. Karaa barreeffama adda addaatiin naquunnamaa akkasumas immoo akkuma isin miidiyaa dhageeffattan ani miidiyaa dhageeffadhee dhugaaf adda baafadhee itti fufaa jechuudha. Garuu wanni isin dhaqqab kanaa beektanii information miidiyaa irratti haa darbuu barbaadan. Please galaana nyaata isin hundaa deebisuu dhabuun kiyyaa isin hundaa kaasuu dhabuun kiyya garuu sa'aatii 24 qofatu jira. Walgahii hedduurran oolee jedha.
Kanaaf isan naa hubadhaatiin wanni keessan oduu yoo ta'e garas dabarsaa jechuu barbaadeetiin. Lammata irratti kan ammaan guddaan as bahee jedhee fi sagalee uummata keenya ta'ee jira. Jijjiirama ani isinitti hima jira gaafa duraa boo'een ture. Gaafa lammataa natti fakkaatu gammadeetiin dhufee jira. Torbaan itti aanu immoo akkaataa qabsoo Oromoo jijjiirree jira ka beekuu qabdan. Washington DC bakka addunyaan gurrarraa qabdurraa gaafa Haacaaluun hin du'in yookiin du'e ilaalchi jarri uummata Oromoo fi ilaalchi jarri bulchiinsa Itoophiyaa irra qabduu fi haadha qabdu ardiifsameedha. You have already won the diplomacy aspect. Amma fixuu qofatu nutti hima. Fixuuf ammoo tarsiimoon barbaachisa. Fixuu mootummaa kana jigsuu sirna nafxanyaa kana impaayera kana jigsuu qofatu hin ta'in akkamitti ijaarramnaa. Yoo gamas ceene ammoo haala kamiin deemnaa kan jedhu kanneen itti hirmaadhaa warra isiniin deemaa jiru dhiibbaatti godhaa nu hundayyuu dhiibbaa godhaa akka walitti dhufnee jennu. Garuu ani kan na beektanii waggaa afran kanan dalagee jira waa'ee kanarratti fookasiin kiyya kana kan irratti hirmaadhu jechuun miti. Nama nu qabu hin barbaachisaa irratti dalagaa jiranii anillee isin dura hopefully kanaan dura gargeenna jedhee yaadee ture because barreeffama keessan kaardhaa argee jira maa hagan isin fudhatee I share with you waan ati jettu naaf qala garuu anyway kan kotiran dubbadhee jira. So anyway diplomaasii an akkanatti gammadee beeku jiru yaadatti dhugaa isiniin jedha. Baay'ee waan jijjiirama guddaa fe'nee fi waan nama miidiyaa irratti dubbachuu hin dandeenyu. Waan nama miidiyaa irratti dubbachuu hin barbaannu. Information kennu kun privilege sigalee akkasumatti social media irratti itti kan guurrattuu miti. So akkuma dhaaba ollaatitti iyyuu we are transitioning free odeessu because diamond illee yoo qabaanne yoo birriitti hin kafalle dhakaadha. Wanta tokko bakka nuti gurgurrutu murteessee jira. So information ollarraa agattan is diamondidha. Kanaafiyyuu only paid member argatee jiru. Kuni information cadhisee ka yeroo haala ammaa emergency kun miidiyaa irratti hin agartan. Saniifoonni seenaa bira dhuftaniif ollaa bira dhuftanii hin jiru. Waa'ee emergency miidiyaa irratti ni argattu. Anillee garasumatti hin dabarsee jira. Mine is focused in diplomacy. FYI kan isin beekuu barbaadan I will put it here from time to time. Kan harki guddaa miidiyaadha. Maaliif kana waa'ee membership kaasee jedhee rakkoon kennu guddaa inni tokko ijaaramiinsa dhabuuf. Ijaaramiinsa dhabuun ammoo kan bu'uura ta'ee fi wanna marayyuu hin kafallu firii kenninaa firii argannaa gatii hin qabu. Kanaafi gocha xaarii torbaan lama kana keessa godhetti waggaa afran kana keessatti torbaan lama kana keessa godhettu community Oromoo ka addunyaatti nu bira dhaabbate. Anillee ofii qofa ijaarramuu osoo hin ta'in akka dhaaba ollaatitti ijaarramiinsi community keenyaa is necessaryidha. Community jechuun miila kenna. Afooshaan ni jira ka ganda keessa nu galchu yookiin ammoo akka amantaadhaan ijaarramee jira. Musliimnis masgidatti, kiristaanis churchitti ijaarramee jira. Suni si galee namni marti afooshaanoo ganda Arsii, Harargee, Boorana, Shawaa akkasitti ijaarramee jira. Kunniin ka ganda keessaati. Fantastic bareeda ijaarramiinsa yoomiyyuu ni gargaaree jira. Amma kan ijaaruu barbaadu communityidha. Namni keenya community ciccitee jira quban qaba. Because community Europe dubbisee jira, community Australia dubbisee jira, community Canada, community soddoma wajjin haasaa qabna. Soddomman kana keessa harki guddaan warra already gumaachee jedhe. Mallaqa keenya agartan ta'a online irratti. Gariin ammoo kan hin argintu jira si galee. So we are confident adeem gochaa godhaa jiru, jijjiirraan dhufaa jiru. Information kana we wanted to give it to the community. Maaf yoo jettanii akka namni keenya gadiin ijaarramee ol dhufuu fi community keenya itti dhaquu qabdan. Community keenya hoolaafaa ta'ee dhaxxaniitiin fiiguu qabdan. Irraa halaala dhaabbanneeti qubatti qabuu miti si galee. Communityin kun akka trust me waggaa 15 ol community keessa hin dalagne. Dadhabiinsa jabina community nan beeka. Namni gariin community aangoorra taa'eeti akka waan qabeenya abbaa isaa ta'ee wayii achitti waggaa 20 irra taa'ee jedha. San hin deeggaru. Garuu halaala teennee complain gochuutu hin taane achi dhandhee community keessa seenuu qabna. So maaf kana godhaa jira isin fakkaate warroonni na dhageettan social media irratti illee ta'ee miidiyaa irratti illee ta'ee community keessatti deebi'a. Community keessatti community leader illee kan hin arjee godhu membership is fee qaban akkan beekutti. So ballaqa qabaachuu qabna. Namni waan free argatee waan free argatee jedhee value hin kennuuf kanaafuu itti buusa communityin sun ammoo waa'ee tokko irratti akka hirmaatu godhuu hin dandeettan jechuudha. Akka nam tokko itti nu qarqaaraa jirtan baay'ee galatooma. Garuu
information kana amma booda har'a boru kamisa boru galgala hopefully kan dhumaa namoota dhufe maraafuu nin goonaa kan jiru yaada qaba. Achi booda ammoo every kamisa walgahiin keenya ka update kennu kan hin barbaadee jedhu community'n akka nama isaa ka memberii isaa ta'e achitti because of fakkeenyaaf Arizona fudhachuu hin danda'a. Gumaacha guddaa kan godhe Memphis fudhachuu hin danda'a. New York fudhachuu hin danda'a. I don't know Europe fudhachuu hin danda'a. Akkasumas Australia, Canada warroota kan waadaan seenanii kan bu'oota guddaa buusanii jiran. So maal argachuu barbaanna information kana gatii absiisuu irra jara wajjin dalagnee isinillee jara wajjin dalagdanii akka community keessan jabeeffattan. Community keessan gaafa jabaatee jedhe eenyummaan Oromoo masgiida keessaan bahu. Suni amantii ka waaqaati. Eenyummaan Oromoo charchi keessaan dhufu. Suni ka rabbiiti. Eenyummaan Oromoo akkasumas abooshaa keessaan dhufu. Oromoo community keessaa dhufa. That's what it is. Community jechuun ka walooti. Kanaafiyyuu yeroo baay'ee ani isa irratti focus godha. Because dalagaan keenya of nuti dadhabuu dandeenya. Nuti gurguramuu dandeenya. Sigalee qabsoo kana akka hin gurguramne community'n dhaabnee nu walitti wanna godhu waan qabuufi kanaaf community yeroo baay'ee dubbachuun barbaada. Community keessatti maadha information nu kenninu, katabbiin nu kenninu, walgahii adda addaa irratti mootummaa fakkeenya akka biyya Ameerikaa kana irratti walgahii adda addaa irratti communityota adda addaa fuunee deemnee jenna. Communityota kanneen kana keessaa fuunee deemna Zoomiidhaan yookiin ammoo Skypeedhaan godhama jechuudha. Maqoota isinitti mun barbaachisu. So ani walgahii nan fuudha walgahii hedduu irratti nan hirmaadha. Walgahii hirmaadhu kana irratti dura bu'aa community kana akkasitti qabeetiin deemuu barbaada. Why? Because community keenya empower ta'uun is necessary. Community keessan yoo akka tasaa community keessan listii gadi hin baasnee jenna. Busy taane malee listii I don't know hangam akka nu kennanii because community gariin hedduu mallaqa nu kennee jira. Community gariin ammoo hanga humna isaa 10,000 kan nu kenne. Sigale kanaafiyyuu wanni an jedhu isin achi deebitanii ganda keessan ganda jechuun kiyya community keessan jabeeffachuu qabdanii karaa saniin information akka argattaniin barbaadeen jedha. Warroonni exclusively mallaqa addatti doonee gootan information kana barbaadan istoota community hin jiraanne yoo ta'e of course exception ni goonee jenna. Garuu dhiibbaan kiyya karaa communitytiin jedha. Yep, community join godhas ni jedhee jira. Waa'ee miidiyaa irraa dubbadheen jira. Akkasumas ammoo paid member ta'a. Paid masgiida illee deemtanii cadhisanii maan member just memberii ta'a. It's good. Si jabeessee jedha. Ijaaramuu kana dinna namni Oromoo beekta. Ijaaramuu namuu dirqama. Warroota ijaarame qofatu aangoo qaba. Oromoo keessattis ta'ee Oromoo alattis ta'ee kanaafiyyuu ijaaramaa isin jedha. Kana biraa kan barbaadu kana gargaartan warroota like I know Oromo Lawyer Association in Bega. Jarniyu Lawton just anyway, nama barreessu barbaanne jenna. Warra Henook wajjin warra hariiroo gaarii qabnu jechuu Dr. Henookis ta'ee Kadiiros ta'ee warroota kanneen warra hariiroo gaarii waliin qabnu garuu namni volunteer ta'uu barbaadan please keessattuu namni barreessanii keessattuu warri namni data analyze gochuu dandeettanii warra community haasaa adda addaa dandeettanii maara ollaa irratti kootaatiini achirratti please volunteer godha. We are desperately looking for that. Kun ammoo jimaata kana dargaggoota hedduutu Washington DC deemaa jira. Quba qabdanii dargaggoota keessa itti ergaa this is the best time dargaggoota uufii kanaafiyyuu community abbootiif haawwatiin yoo qabaattanii ijoolleen teessan manatti wanni isin haftuuf hin jirtu Washington DC ergaa akka irratti hirmaattu akka koongirasii ofii dubbistee jettu isin ammoo akka koongirasii keessan dubbistan ijoollee ittimaa isin gargaartee jettu. Meeqa biraa maal? Waa'ee Jawaar irratti hedduun keessan quunnamaa jirtan. Hedduun keessan ammoo akka irratti beekaa haala gaddisiisaa keessa jira. Haala mootummaan kun akkoosaa godhaa jira. Limitii keenya nu cabsuu fi hamilee nu cabsuuf mootummaan akkana godhaa jira. Kan isin jiru waa'ee Jawaar irratti akka nam tokkootitti we have a lot of update. Mootummaa European Union jechuu kiyyaalaa karaa akkasumas immoo mootummaa Ameerikaa irratti. Akkasumas immoo mootummaa Kanaadaa illee waa'ee Jawaaris ta'e waa'ee Oromoo kana irratti haasaan hin qabnee jira. Garuu of course waan mara himuu hin danda'u wanna isin jechuu barbaadas keessatti akka isin yaaddoftanii akka isin hirriba isin dhabee nan beekaa anallee hirriba na dhabsiisee jira. Garuu progressii gaariitu jira. Beekaan alaa akkasitti fakkeessaa jiran malee dhiibbaan ni jira.
sunamummaaf ta'e isinitti fakkaata. It is because of your pressure. Isin hiriira baatanii, isin mootummaa keessanii bilbiltanii, isin iyyitanii, iyyisiistanii, biyya san gubdanii waan jirtaniif kanaaf malee otoo toltee otoo nuti xiqqoo laafne otoo nuti xiqqoo mugnee jennee Jawaariin ni